raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Lola lama qaamota sadii gidduutti aangoo qabeenya lafaa fi kaan to'achuuf taasifamaa jiruu fi xiyyeeffannoo Oromoo irraa eegamu. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo. Akka aadaa keenyatti ta'eeti akkasumas hawwii uummanni keenyaa fi nutullee nagaaf qabnu irraa kaaneeti malee Oromoon erga nagaa dhabeetoo biyyasaa Oromiyaa irratti rashanamuu fi ajjeefamuunsaa gocha guyyuu erga ta'e kunoo waggaa 6ffaarra jirra. Oromoon lammiileesaa keessaayyuu warra mataa yookiin hoogganummaa bifa adda addaa qaban qaroowwan sabichaa kan akka artistii beekamaa fi goota onneen hamma gaaraa ga'u sagalee Oromoo ta'aa kan ture Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa akkasumas mormii ajjeechaa Haacaaluu hordofee taasifame ukkaamsuuf jecha kanneen mootummaan ajjeese dhibboota hedduu weellisaa fi falmaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo artistii Daadhii Galaan, ogeessa seeraa beekamaa Abdul Jabbaar Huseen, barsiisaa jaalatamaa dhaloota qaruu malee badii tokko hin qabne Gaalib Abbaa Sanbii fi kanneen ammatti tarreessinee fixuu hin dandeenye hedduu dhabaa har'a ga'e. Yeroo ammaa kana immoo ajjechaa suukaneessaa miseensa hooggansa adda bilisummaa Oromoo hayyuu siyaasaa fi nama naamusaa fi sansaka qabsoo olaanaa qabu nama yaada isaa nagaan karaa kabajaa fi naatoo qabuun warruma isaa fi uummata Oromoo jibbuufillee dubbisuu danda'u. Abbaa ijoollee afurii ilma Oromoo qaroo jaalbattee urgeessa irratti raawwatamee gadda guddaa keessa nu galcheera. Ajjechaan kun nama akka jaalbattee irratti raawwatamuun lammiilee Oromoo gariin kan burjaaja'anii turan yookaan hadoodanii turan kan dammaqse yoo sochii warraaqsa waliigalaa Oromiyaa irrattis eegalamuu dhagahaa jirra. Murni biltiginnaa kanaan rifatee quba nutti hin qabinaa jechuun olola erga eegalee booda dubbii ajjechaa jaalbattee fi sochii warraaqsa waliigalaatiin waan baarageef ajandaa faannoon Finfinnee seene jedhu Oromootti darbatee Oromoon akka pirooppogaandaa rakashasaa keessatti hirmaatu gochuuf dhamaa jiraachuu argaa jirra. Ajjechaan Oromoota qaqqaalii fi qaroo irratti taasifamu kun ummaticha hooggana dhabsiisanii cunqursaa jalatti ittisuudhaan aangoo jabeeffachuu akka ta'e ifa. Aangoon kunis kan barbaadamuuf lafaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaan uummadhaan badhaate to'achuu fi of harkaa tursiisuuf malee bu'aa uummataaf akka hin taane beekamaadha. Nutis qophii keenya har'aa kana keessatti falmii abbaa biyyummaa taasifamaa jiru walqabatee xiyyeeffannoon Oromoo maal irratti ta'uu qaba? Haala waggoota 6 dabarsinee irratti maal hubanna? Ijoo xiyyeeffannoo qabsoo Oromoo fi ijoo burjaajii akkamitti adda baafanna waan jedhan irratti waan qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra. Qopheessituuf Faayituu Waariyoo, Gulaalaan Duubee Oyyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadha. Qaamni aangoo siyaasaa harkaa qabu kun qaama waraanaa fi walitti bu'iinsa oomishuu akka tarsiimoo aangoo tikfannaatti qabatee kan deemaa jiru ta'uu amma sirriitti hubatamaa jira. Nagaan bakka akka hin qabne waraana biyyattii keessatti deemaa jiruu fi ajjechaa namoota nagaa irratti taasifamurraa mul'ata. Haaluma kanaan lola paartiin biltiginnaa naannolee akka Oromiyaa, naannoo Tigraay, sabaa fi sablammoota naannoo sadii yookaan naannoo Amaaraa jedhamee kan beekamu Beenishaangul Gumuzii fi kan fakkaatan keessatti adeemsa isaa jiru ilaalchisee
ka'umsa yookiin hundeeffama isaatirraa kaasnee qabxiiwwan muraasa ilaaluun jalqabuun barbaachisaadha. Kan jalqabaa biltiginnaan ergamtoota bilisoomsaman 3 fi erbiraaftota 5. Biltiginnaan har'aa kun warra kaleessa OPDO, Aandemii fi kan kana fakkaatan ta'an kan TPLF yookiin wayyaaneen ergamaa turan 4 fi kanneen maxxannee turan yookaan erbee raasaa turan jechuudha. Hiree qabsoon qeerroowwan Oromoo TPLF bakkarraa buqqisuu irratti uumanitti dhimma ba'uun ergamtoonni miseensota Addawaayii jedhamuun beekaman 3 fi erbiraastonni 5 walitti bulluqfamanii Abiy Ahimadiin biltiginnaa akka jedhaman ni yaadatama. Firiin qabsoo micciiramuun gaafasuma hubatame. Kalammataa biltiginnaan lola Oromiyaa irratti waggaa 6 dura banteen nagaa booressuu eegaluu ishiiti. Warri firii qabsoo Oromoo micciiree biltiginnaadha ofiin jedhe hoggasuma Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana labse. Waraanni waggaa 6 dura jalqabe har'a godinaalee hunda walga'ee jira. Namni waggaa 6 keessatti ajjeefamee fi hidhame waggoota 60 darban keessatti hin ajjeefamne hin hidhamnelleedha. Ajjechaa seermaleen namoota to'annoo jala jiran rashanuun biltiginnaan dorgomaa hin qabu. Inni sadaffaan biltiginnaan miira gadiyaantummaa keessaa bahuuf jecha naannoo gooftoliin isaanii bulchan Tigraay irratti lola lammeessoo banuu ilaalchisee. Oromiyaatti aansuudhaan lolli lammeessoon Tigraayitti itti fufe. Lola kanaan lammiileen miliyoonaan lakkaa'amanii fi diinagdee biyyattii doolaara biliyoona 80 olitti shallagamu barbadaa'ee jira. Yeroo san erbiraastonni biltiginnaa fi biltiginnaan matumtishii kan kaabaa kun haadhumu malee kan qubattoota Madagaskaar irraa dhufanii galabaadha nuuf salphaadha jedhanii nutti kakkachaa turan. Lola piippiin Oromiyaa irratti duraanuu jalqabdetti makamnee Oromiyaa likkii galchinee Madagaskaaritti galchina jechuu isaaniiti. Inni afraffaan waliigaltee Piriitooriyaati. Lolli Tigraay xumuramuun lola haaraa fi sadeessoo naannoo sabootaa fi sablammoota kaabaa keessatti dhalchuu ilaalchisee. Lolli Tigraay waliigaltee Suwaaneetiin yookiin maqaa sirrii Piriitooriyaa akkuma Finfinnee yoo goolabamu biltiginnaa fi erbiraastota isaa lola Tigraay irratti alaabaa lummuxxii qabatanii raayyaa Abiy maddii hiriiruun lolan gidduutti dubbiin dhalatee karoorri waliin ta'anii Oromiyaa irratti duuluuf turanis fashaluudhaan biltiginnaan kophumasaa lola Oromiyaa irratti waggaa 6 dura banee itti fufuuf dirqame. Kashanaffaa lola naannoo sabaa fi sablammoota kaabaa yookiin naannoo Amaaraa jedhamuun beekamu keessatti biltiginnaa fi erbiraastota isaa duraanii siyaasa jiran gidduutti adeemaa jiru ilaalchisee. Waliigaltee Piriitooriyaatiin kan mufatan erbiraastonni biltiginnaa qawwee gaafa lola Tigraay ilmaan sabaa fi sablammoota raayyaa ittisa Itoophiyaa keessatti kufanirraa hiikaniin magaalota naannichaa keessatti geerarsa guddisuun kan yaadatamudha. Yoona biltiginnaan qawwee irraa hiikuuf poolisii addaa yookiin liyyuu haayilii naannolee diiguuf yoo jettu dhukaasa banan. Erbiraastonnii fi liyyuu haayiliin naannichaa garri caaluu faannoo of godhanii biltiginnaatti dhukaasuu itti fufan. Warra waliin Tigraayitti duulee Oromoottis waliin duuluuf waliif kakataa bahetu walitti gargale. Egasii biltiginnaan naannoodhuma filannoo wayyaa'aa itti taasisee itti filametti nagaan oolee bulee hin beeku. Dhugaadha Oromiyaa kan ABO fi KFO irraa hidhee kophaasaa filannoo taasifatee of muude keessattis nagaan oolee bulee hin beeku. Lammiilee nagaa Oromiyaa keessa jiranis nagaan oolchee bulchee hin beeku. Kunoo waggaa 6 ta'eera. Gaddi ajjechaa jaalbatteetiin wal qabatee uummata keenya mudates bu'uurri isaa nagaa diduu mootummaati. Inni jaheessoon mariin siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi biltiginnaa gidduutti marsaa lamaaf fashaluu ilaalchisee. Hooggantoonni biltiginnaa ammaa hedduun ergamtoota wayyaanee adda bilisummaa uummata Tigraay turan. Kana addunyaa cufatu beeka isaanis ifatti himatu. Kanarraa ka'uun akka gooftaa isaanii durii ta'uuf baay'ee dhama'u. TPLF gaafa Tigraay fi Itoophiyaa bulchaa ture Tigraay keessaa mormiin akka ittiin kaane godhee mormituu hunda balleesseet Itoophiyaa guddooyyuu bulchuu danda'e. Kanaaf nutis Oromiyaa keessatti mormituun tokkollee akka hin jiraanne gooneet Itoophiyaa bulchuu qabna jedhanii amanu. Waan kana muummeen ministeerotaa Abiy Ahimad yeroo hedduu waltajjii biltiginnaa damee Oromiyaa irratti kaasee dubbatee jira. Jarri kun akka abaluutti jechuun ala akeeka kaayyoo fi ofitti amanamummaa mataa isaaniitirraa burqe hin qaban. Kaayyoo manaa ba'aniif mataa isaanii hin qaban. Qabsoo sabni warraaqsa yookiin sooshaal muuvimentii godheetoo TPLF ittiin harka kennachiisetti dhimma bahanii bakka gooftolii isaanii bu'an. Kanaaf har'allee akka gooftolii isaanii duriitti nu saba bulchuuf fakkeenya godhatu. Ani isaan beekantu sana. Waan sana kaasuun keenya sababa ittiin mariin siyaasaa marroo lamaaf fashaleef akka hubannaa argannuufi.
OPDO'n kaleessaa yookiin bilxiginnaan irraa akka TPLF Tigraayitti mormituu balleessitee Itoophiyaa bulchite sanitti Oromiyaa keessaa mormituu balleessanii Itoophiyaa bulchuudha. Kana jechuun mariin siyaasaa haqaa fi dhugaa Oromoo eeggatee milkaa'u godhamuu hin danda'u jechuudha. Sababni itti mariin siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi bilxiginnaa gidduutti taasifamu milkaa'uu hanqatuuf kan biraa sodaa PP'n Oromoo irraa qabduu fi argama Oromiyaati. OPDO'n gaafa uumamtu akka masaanuu qabsoo bilisummaa Oromootti namoota kaayyoo Oromummaatiif manaa hin baane irraa alagaadhaan Tigraay keessatti tolfamtee dharraa himatte. Tibba jijjiiramichaa gara ODP'tti haaromtee sabatti araaramuuf yaalii gabaabaa taasistus Abiy Ahimad paartii maqaa sabaatiin ijaaraman hin feenu jedhee murtii nam-tokkeetiin murteeffatee paartii bilxiginnaa jedhamu hundeessuun masaanummaa OPDO irratti ijaaramte san daran guddisee sodaa guddaa Oromoo irraa qabu ifatti mirkaneesse. Yoo Oromoon na wajjin dhaabbachuu dide akka waggaa kumaaf lafaa hin kaanettan cabsa jedhee dhaadate. Hojiidhanis waan dhaadate san baay'ee agarsiiseera. Kun sababa mariin siyaasaa milkaa'uu hanqatuuf keessaa tokko ta'ee uumamaa fi itti bulmaata paartichaa yookiin Abiyyichaa irraa madda. Akkuma walitti ibsine Oromiyaan handhuura impaayera Itoophiyaatti waan argamtuuf PP'n naannicha waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Oromootti kennee jiraachuu hin danda'u. Akka araara Piriitooriyaa sanatti akkuma Tigraay TPLF'if dhiisee aangoo giddu galeessaa qabatee itti fufe sanatti Oromiyaa gadi dhiisee aangoo giddu galeessaa yookiin federaalaa irratti itti fufuu nan danda'a jedhee namanu. Aangoo Oromiyaa gadi dhiisetii aangoo sadarkaa naannoo qooddateeyyuu humnoota Oromoo wajjin mootummaa ce'umsaa hundeessee bulchuu kan dide sodaa guddaa Oromoo irraa qabu irratti kan hundaa'e ta'uun ifa. Argamni Oromiyaa akka Tigraay yookiin akka Amaaraa qarqara ta'uu dhabuun immoo sodicha daranuu dabalee PP'n hanga dhumaatti yakka raawwachaa aangoo irratti akka silmiitti akka cittu ishii taasisa. Kanaafuu mariin siyaasaa PP fi humnoota Oromoo gidduu ni milkaa'a moo hin milkaa'u jechuuf haalota kana hubannoo keessa galchuu qabna. Marii kamuu kan akka Oromoo baasu kan dhugaa Oromoo galchu akka ta'uufis safartuuwwan kanneenii fi kan kana fakkaatan ilaaluu qabna. Lolli hanga loloota biroo xiyyeeffannoo dhabe lolli bilxiginnaan deemsisaa jirtu Beenishaangul dabalatee naannolee hunda keessa akka jiru dagachuu hin qabnu. Haaluma kanaan yeroo ammaa naannoon Beenishaangul Gumuz daandii xiyyaaratiin malee lafoodhaan naannolee biyyattii kamiinuu wal qunnamtii hin qabu. Marfama hamaa keessa jira. Naannoo kanatti bakkoota lola hamaaf saaxilaman keessaa Oromoonni Matakkal kan odoo lafa walqabataa Oromiyaa wal tuqurra qubatanii jiranii sababa lagni Abbayyaa gidduu jiruuf qofa Oromiyaa irraa kutaman bulchiinsa bilxiginnaa fi hidhattoota faannoo Amaaraatiin hammeenya guddaa fi saamicha lafaa fi qabeenyaaf saaxilamanii dararaa argaa jiru. Uummanni naannichaa akkuma uummata keenya Walloo marfama waraanaa guddaa keessa galfamee yaalafillee daangicha keessaa ba'uus deebi'uus hin danda'u. Haala amma jiru kana keessatti waa sadii haa hubannu. Qaama sadiitu lola lama keessaa qooda fudhachaa jira. Armaan dura PP'n gama tokkoon Oromiyaa irratti gama biraatiin ammoo milishaa faannoo waliin taatee Tigraay irratti lola bantee turte. Erga lolli Tigraay waliigaltee Piriitooriyaatiin xumurame booda ammoo ka jalqabaa yeroo ammaa PP'n Oromoodhaan lola tokkoffaa itti fuftee jirti. Faannoodhaan ammoo lola lammaffaa waxabajjii 2023 eegalte itti fuftee jirti. Ka lammataa woboon yookiin Oromoon bilxiginnaan lola tokkoffaa eenyuyyuu dursee waggaa 6 dura irratti baname lolaa jira. Inni sadaffaan faannoon bilxiginnaadhaan wal lolaa jirti. Kun lola lammaffaadha. Oromoon maaliif lolaa jira? Oromoon gaafa akkam bilxiginnaa lola, gaafa akkam bilxiginnaaf laafa. Maaliif? PP'n lola lamaan kana laaffistee lola sadaffaa haaraa waraana bilisummaa Oromoo fi faannoo gidduutti dhalchitee ofii boqonnaa fudhachuu feeti. Haalichi aangoos naaf dheeressa jettee hawwiti. Duuba nuti kan hayyamuu qabnaa ree lakke. Qaamni ati lolaa jirtu tokko qaama biraa ammatti xiyyeeffannoon isaa siin loluu hin taane tokkoon yoo lolli irratti baname tarkaanfiin kee maal ta'a? Baga jetteetuma hojii mataa keetti irratti xiyyeeffattamoo diina koo maaf na jalaa tuqxan jettee dhukkee kaafta? Diina koo maaf tuqxan jettee dhukkee kaafnan dhugumatti diinni ati baantu diina keetii miti. Gabaabumatti akeekni faannoo akeeka dullacha Itoophiyaa amaaroftee deebisuu ta'ullee lolli isaan amma gochaa jiran xiyyeeffannoon isaanii inni duraa bilxiginnaadha. Humnoonni Oromoo faannoodhaaf fuulduratti xiyyeeffannoo lammaffaa ta'uu malu. Asirratti kanneen bilxiginnaa faannoo fakkeessee ijaaruudhaan Oromoo irratti bobbaasu jiraachuu akka danda'u hubatanii of eeggannoo cimaadhaan adda baafachuu barbaachisa. Inni akkasii humna bilxiginnaa akka ta'etti fudhatamuu danda'a.
kanneen mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee wiigii itti uwwisuun saba Amaaraa irratti bobbaasu yeroo gariin immoo harka kennatan jedhee foddaa TV isaatiin dhiyeessus akkuma qaama biltiginnaatti kan laalaman ta'uu danda'u. Kanaafuu tarsiimoo yeroo gabaabaa keessatti lolli faannoon godhu waan biltiginnaa dadhabsiisu malee kan Oromoo irratti xiyyeeffate waan hin taaneef humnaa fi dandeettii isaas ammatti waan hin qabneef dhimmi faannoo Oromoof dhimma ijoo miti. Osoo faannoon biltiginnaatti hin garagallee silaa waraanni hiramee gara naannoo 3 ergame sun guutummaan guututti faannoos dabalatee Oromiyaatti bobba'uudhaan Oromoo irratti miidhaa hamaa amma mudachaa jiru caalatti dhaqqabsiisee nama nagaa duguuga ture. Bakka tokkotti faannoon yeroo daangaa Oromiyaa cabsitee seentu warri Oromiyaa bulchina jedhan callisanii ilaaluun barameera. Kunis shira mataasaa qaba. Yeroo akkasii miidhaa guddaan uummata nagaarra waan dhaqqabuuf miidhaa kana xiqqeessuuf jecha woboon yeroo itti lolee deebisutu jira. Yeroo kana waraanni PP callisee ilaala. Yeroo gariin ammoo lolli akkasii deddeebi'ee akka dhalatu haalota mijeessa. Sababni kana godhuuf faannoo fi woboon wal waraanuu jechuun PPdhaaf gammachuudha. Diinota sa'a lamaantu wal lola jechuudha. Lola isarratti ta'uuf maletu diinota sa'a lama gidduutti ta'e jechuudha. PP'n akkanatti gammachuu malee yaaddoon qabdu. Duuba nuti yeroo PP fi faannoon wal waraanan sababni nuti faannootti wanyuuf maali? Akeekni keenya PPf duula ba'uudha. Sanuu tola. Eega PPf tumsinee duula kan baanu ta'e maaliif PP mormina? Maaliif PP wal lola ree? Gabaabumatti lolli PP fi faannoo abbaa qaba. Sunis isaanuma lamaani. Nuti lola abbaa itti taane irratti haa fuulleffannu. Isa Oromoo hunda manatti, mana hidhaatti, gabaa keessatti, bakka amantiitti, adda babaayitti, magaalaa fi baadiyyaatti ajjeesaa jiruu fi dhiyeenya immoo ajjechaasaa biyyoota alaatti eegaluuf karoorfatee PP irratti haa xiyyeeffannu. Hojii manaa kan keenya dhiifnee hojii manaa qaama biraa hojjechuu haa dhiisnu. Ibidda nutti qabate dhaamsuu fi isicha abidda nutti qabsiise qabuu dhiisnee yoo inni abidda mana biraatti qabu kolfuun qoosuun yookaan ammoo yoo isatti qabsiifamu irraa dhaamsuuf dhama'uu nun baasu nun deebsisusi. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu lola rog-sadee biltiginnaa faannoo Oromoo jedhamu keessa galuun biltiginnaa fayyadee Oromoo miidha. Mirga abbaa biyyummaa kan baddaa gammoojjitti beekaa fi hayyuu qonnaan bulaa fi daldalaan barsiisaa fi barataan ummanni keenya cufti itti gatii kaffalaa jirutti imala dheeressee diinota nurra tursiisa. Kanaafuu akka Oromootti roga Oromoo laallatu tokko irratti fuulleffachuu qabna. Rogni sunis hamma dhumaatti biltiginnaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba. Santuu haqa ilmaan Oromoo baasee dhugaa sabaa galcha. Santuu gumaa jaalbattee urgeessaa dabalatee gumaa gootota akkuma Kitilaa Oromiyaaf kufanii mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa guutuurratti qabu dhugoomsuudhaan baasa. Xumurree horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Raadiyoonii Dirree Shaggar.